Dhaggeeffattoota sagantaa qormaata qoraasuma afaan Oromoo sagantaa keenya har'aa keessatti qabxiilee jajjaboo lamaa qabannee dhiyaannee jirra. Ka jalqabaa afaan Oromoo afaan mootummaa taasisuu fi guddisuu fi dagaagsuu fi kunuunsuuf maaltu hir'ate, maaltu guutamuu qaba ka jedhu gaafii jalqabaa ta'a. Kanarratti ani qophii kana keessatti waan barbaachisaa ta'e irratti dubbadhaa. Itti aansee ammoo afaan Oromoo afaan mootummaa taasisuu, dagaagsuu, guddisuu fi laga ceesisuuf qabatamaan maal godhuun nurra jira yookiin maaltu godhamuu qaba ka jedhu akkaan waliigalatti irratti dubbadhu obbo Asnaaqaan lafa qabsiisaa jechuudha. Kanaafuu ani qabxiin amma irratti dubbadhu tokkoffaa mul'ata afaanii, lammata imaammata afaanii, sadaffaa karoora afaanii, afraffaa ijaarsa afaanii qabxiilee jedhan walumaa galatti qabxiilee afaan tokko guddisuuf, afaan tokko afaan mootummaa taasisuuf, kana naannoo Oromiyaa ta'es ka federaalaa taasisuuf yoo sirni federaala jedhamu sun ka jiraatu taate kanarratti tokkoffaa mul'anni barbaachisa. Mul'anni afaanii linguistic ideology xiribbaa yookiin yayyaba imaammanni irratti ijaaramu, karoorri irratti qamashamuu fi akkasumas waliigalatti instituutiin afaan tokkoo yookiin afaan Oromoo ka irratti ijaaramu waan ta'eef kana kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Addunyaa irratti haga ammaatitti mul'atoota shantu jiru. Kana jechuun mul'ata yoo jennu linguistic ideology jechuu kenna. Biyyoonni addunyaa afaan isaanii ka irra guddisanii, dagaagsanii laga ceesisan mul'ata irratti ijaaraniiti. Mul'atoota addunyaa keessatti haga har'aa hojiirra oolan keessaa tokkoffaa mul'ata shantu jira jedhee jira. Mul'atoota shanan kana tokko tokkoon gaggabaabseetiin ibsa. Tokkoffaan mul'anni afaan saboota biraa, afaan ummatoota biraa duguuganii, haqanii mul'ata afaan tokko yookiin afaan tokko guddisuu, dagaagsuu imaammata assimilationist jedhamu. Kun egaa ka warri Faransaayii itti gargaarame jechuu. Faransaayiin afaanota biroo liqimsee, afaan Faransaayii afaanota biraa liqimsee, afaan Faransaayii qofaa goobsee guddisee biyya san afaan Faransaayii qofaatu jira jechuu. Ka afaan biraa liqimse jechuun ni danda'ama. Fakkeenyi lammataa Impaayera Itoophiyaati. Impaayera Itoophiyaa keessattuu haga mootummaa Haayile Sillaasee irraa jalqabe imaammata Faransaayii irra fokkata ka sanyii duguuggaa fi afaan duguuggaa, linguistic genocide and ethnocide wal faanaa hojiirra oolchee ka bara 1955 mootummaa Haayile Sillaaseetiin jalqabame jechuu. Kuni fokkataadha jechuun ni danda'ama. Mul'anni kunilleen mul'ata duguugduu, liqimsituu yookiin assimilationist ka jenneen san jechuu. Ka lammataa imaammata warra Ingiliziiti. Imaammanni warra Ingilizii kuni multiculturalism jedhama. Maqaaf garuu afaan Ingiliffaa, afaan addunyaa waliigalatti addunyaa liqimse kan godhe imaammata kana jechuu. Maqaan ka Faransaay irra afaanota biraa ni guddisaa ni ammata haa jedhamu malee afaanota biraa akkuma warra Faransaay san tayyarsee afaan Ingilizii olaantummaan akka ba'u ka godhe. Ka sadaffaa mul'ata afaanota sobboqoo yookiin dachaa darabee linguistic pluralism
isa kana jechuun kuni warri sirna federaalaa dhugaa ijaaran mul'ata kanatti gargaaraman. Fakkeenyaaf warra akka Switzerland fudhachuun hin danda'ama. Warra akka Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa, Nigeeriyaa, biyya Kanaadaa illee fudhachuun ni danda'ama. Kanatti gargaaramanii jechuun mul'ata sobboqqoo yookiin dachaa darabee linguistic pluralism. Afuraffaan mul'ata afaan tokko afaan idilee addunyaa taasisuu laga ceesisuu internationalization. Kuni afaan biraatiin exoglossic jechuunis hin danda'ama. Afaan alagaa fudhatanii yookiin ergifatanii ka ofii godhatanii afaan mootummaa ofii godhatanii dhimma biyyaa laga ceesisuu jechuu internationalization. Fakkeenyaaf South Africa fudhannee jenne mul'ata akkanatti gargaaramanii Nigeeriyaa, warri akka Hindii fi akkasumas Singapore, Philippines kanatti gargaaramanii jechuu. Mul'anni shanaffaan jechuu kiyya afaan haadha abbaa kunuunsanii afaan mandhalataa indigenous ka jennu yookiin endoglossic guddisuu kunuunsuu vernacularization. Ideologiin kunis yookiin mul'anni kunis vernacularization maqaa jedhuun beekama. Kuni jechuun afaan ufii afaan haadha abbaa ufii guddisanii kunuunsanii sadarkaa isaa ol guddisanii afaan mootummaa mootomsuu jechuu. Kana keessaa mul'atoota haga ammaa shanan lafa kenne kana keessaa afaan Oromoo guddisuuf laga ceesisuuf akkasumas afaan mootummaa taasisuu fi kamtu fudhatamuu qaba ka jedhu kana keessaa filachuun mirga ummata Oromooti jechuu, mirgallee dirqamallee. Amma gara imaammata afaaniitti ce'a. Ka haga ammaa mul'atoota afaaniiti ka dubbanne linguistic ideology yookiin linguistic philosophy. Amma gara imaammataatitti yoo ceene imaammannis akkanuma bal'a. Fakkeenyaaf aftakkooyyee monolingualism qeenxee yookiin balashee jechuun hin danda'ama. Afaan saba tokkoo guddisanii moosisanii afaan biraa tayyarsanii qancarsanii ka saba tokkoo qofaa moosisuun imaammanni akkasii suni imaammata aftakkooyyee yookiin qeenxee yookiin balashee monolingualism jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf heera Itoophiyaa yoo fudhannee jenne wanni heerarra jiru haga har'aatitti hin jijjiiramu. Imaammata afaan qeenxee yookiin imaammata afaan takkooyyeeti. Maaliif haga ammaatitti mootummaan federaalaa afaan tokko qofaan gargaarama. Kuni afaan Amaariffaati. Afaan Amaaraati. Na hoffolcha Amaariffan jennu. Afaan Amaaraati. Waa sadi qofaa jedha. Heerri kuni afaan hundumtuu walqixa beekumtii argata jedha. Afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaaraati jedha. Naannoleen afaan hojii mootummaa isaanii filachuu danda'an jedhee rudamatti dheedhii achi kaa'uu malee mul'ata kam imaammata kam jedhee babbaysee waan lafan kenne fi heerri biyyichaa haga ammaatitti heera afaan qeenxee afaan tokkichaa fi aftakkooyyee ta'uu isaa mirkaneessaa jechuu. Kalammata aflamooyyee yookiin afaan lakkuu bilingualism kana afaan haadha abbaati irratti afaan biraa dabalachuu jechuu. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo afaan Oromoo irratti afaan haadha abbaa isaanii irratti afaan kam dabalatu gaafiin jedhu ka'uu qaba. Ani karaa kiyyaan akka amanutti afaan Amaaraa afaan lammachaa yookiin afaan lammataa godhanii yookiin ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo kana filachuun afaan Oromoo qancarsuu yookiin afaan Oromoo dadhabsiisuu waan ta'uuf imaammanni akkasii hojiirra ooluu akka hin qabne. Fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo ka Somaalee daangaa Somaalee jiran, ollaa Somaalee jiran, ka Affaar jiran, ka Sidaamaa jiran afaanota daangaa jiran kan afaan lammachaa godhatanii yoo filatan irra Oromoof fi afaan Oromootis bu'aa qaba jedhee amana. Kun ilaalcha kiyyaa jechuu. Ka biraa afdaneessa multilingualism biyyoonni sirna federaalaa dhugaa
gadi dhaaban kanatti gargaaramuu jechuu afaan sobboqqoo afaan lamaa ol yookiin afaan sadii yookiin fakkeenyaaf biyyoota tokko tokko fudhachuun ni danda'ama. Naayijeeriyaa keessatti afaan afur afaan mootummaati. Hausaa, Igboo fi akkasumas Hausaa, Yoruba afaan Ingiliffaa. Afaan Ingiliffaa afaan afurii jechuudha. South Africa fudhannee afaan 11 afaan mootummaati jechuudha. Afaan 11 biyyi xiqqoon takka amma Afrikaa keessatti Zimbabwee fudhannee jenne afaan 16tu afaan hojii mootummaati. Kanaaf Afganeessa ka jennu kuni imaammanni Afganeessaa kuni yoo dhugamaan sirni federaala dhugaa biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti ka jiraatu taate afaan imaammanni afaanii Afganeessa ta'uu qabaa jechuudha. Akkuma argine afaan tokko qofaa miti, afaan lama qofaa miti, sadi qofaa miti, sanii olillee ta'uu danda'a. Kanaafuu afaan sobboqqoo yookiin walfaanaa dachaa darabeen afaanonni biroo dagaaguun biyya tokko ni guddisa malee hin xiqqeessu. Kuni imaammanni kuni biyya adda addaatitti haala adda addaatiin hojiirra oole. Fakkeenyaaf qubsumaa fi nam tokkummaa. Qubsumaan ka hojiirra oolchan bakka fakkeenyaaf namni tokko Oromiyaa keessa yoo jiraate afaan Oromoo barachuu qaba, afaan Oromootiin hojii qabachuu qaba. Imaammanni biraa immoo nam tokkummaa. Bakka ati dhayxetu murteessa. Bakka feete yoo dhayxe afaan barbaaddeen tajaajilamuun mirga kan keeti. Kun egaa biyya Kanaadaa natti fakkaataa obbo Tamaam akka gaariitti irratti dabaluu danda'a fuulduraaf. Ka biraa kana lamaanuu walitti makanii hojiirra oolchuun biyya Hindii keessatti kana lamaanuu wal fudhachiisanii hojiirra oolchan. Naannoonis nam tokkummaanis kana lamaanuu walitti makanii jechuu. Ka biraa imaammata afaan abbaa humnaati seerdideessa yookiin de facto ka jennuun jechuudha. Kana jechuun imaammata golgaati fi imaammata kolballee jechuun hin danda'ama. Ka golgaa ni dhoksan. Maaliif imaammata ifattiin himanii biyya Ameerikaa yoo fudhannee jenne imaammata golgaati. Afaan heera biyya sanii irratti afaan Ingiliffaa afaan mootummaatti jedhee heerri biyya sanii hin ibsu garuu afaan Ingiliffaa afaan abbaa humnaa waan ta'eef hojiirra oolaa jechuudha. De facto, de jure kammoo seeraan afaan tokko imaammata biyya afaanii ka biyya tokko ka himan jechuu ka kolbaa ka jennuun sun overt ka jedhu san hiikuu barbaadeeti. Ka biraa imaammanni imaammata afaan guddisuu fi kunuunsuu promotive policy kuni bajata barbaachisu, deeggarsa barbaachisu, deeggarsa hamilee, deeggarsa qabeenyaa ramadanii fi baajata ramadanii fi afaan tokko guddisuu jechuudha. Biyya amma Itoophiyaa kana keessatti imaammanni akkasii hin jiru. Afaan guddatus guddatuu dhabus dhimma mootummaatii miti. Permissive yookiin immoo ni hayyamu. Imaammata haceeqalaa jedhee ni hiike kana. Permissive ka guddisuuf imaammata illee hin qindeessineef, bajata illee hin ramanneef, ka garuu haa dubbatanii maaltu nu dhibee ka jedhu imaammanni akkasiillee jiraachuu isaa keessattuu yeroo ammaa kana imaammata akkasii biyya kana keessa jiraachuu mul'isaa jechuudha. Ka biraa karoora. Nan gaggabaabsaa karoorri gara afuriititti addaan baasuun hin danda'ama. Karoorri gulantaa afaanii murteessuu. Fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan mootummaa naannoo Oromiyaati, afaan mootummaa hojii mootummaa federaalaati jedhamee yoo heerri biyyaa wayyaa'ee heera biyyaa keessa kaayame kuni sadarkaa imaammata sadarkaa karoora sadarkaa afaanii murteessuu jechuudha. Kalammata karoora afaan Oromoo caasessuuti. Kana yoo jennu corpus planning kana jechuun afaan barreessuu
afaan waaltessuu fi afaan baraneessuu ka afaan Ingiliffaatiin graphization, standardization, modernization jedhamu san jechuudha. Karoorri akkasillee jiraachuu qaba. Yoo barreessitu qubee itti tolchuu qabda. Yoo barreessitu giraamara itti tolchuu qabda. Yoo barreessitu seera afaanii hundumaayyuu itti tolchuutu sirra jiraata. Yoo waaltessitu immoo sabbaaqa yookiin arraata adda addaa wal barsiiftee achi boodaani waaltessitu sirra jiraata. Yoommoo baraneessitu afaanichi afaan saayinsii, teknoolojii taasisutu sirra jiraata. Kuni karoora afaan caasessuu ka jenneen sani. Ka biraa karoora barnoota afaan mana barnootaa keessatti in education, language policy in education kun jiraachuu qaba. Maatii keessatti maatirraa gulantaa tokkorraa gara zoonitti yookiin achirraa gara naannootti, achirraa gara mootummaa federaalaatti yoo mana barnootaa keessatti, yuunivarsiitii keessatti, gulantaa tokkoffaa keessatti, gulantaa lammataa keessatti karoora afaanii tolchanii dhiyeessanii hojiirra oolchan jechuu. Inni dhumaa karoora kabajaa afaanii jechuu kun ilaalcha Oromoo mataa isaa afaan isaa irratti qaba. Fakkeenyaaf afaan isaa ni jaalatamoo, ni guddisamoo, ni tuffatamoo, ittiin qaana'amoo, ittiin hojjetamoo ka jedhu jechuu. Ilaalcha immoo alagaan irratti qabu. Nyaamni afaan san irratti qabu. Nyaapni afaan Oromooti irratti ilaalcha akkamii qaba? Ilaalcha kana jijjiiruuf maal gochuu qabna? Oromoon afaan ofii isaa irratti ilaalcha akkamii qaba? Ittiin boonamoo ittiin saalfata? Ilaalcha kana immoo akkamitti jijjiirra? Ka jedhu prestige image planning ka jedhu. Ka biraa afaan abbaa itti godhu. Afaan ijaaramuu qabaa, ejensiin jiraachuu qabaa, instituutiin afaan hojiin kun kiyya jedhee afaan Oromoo guddachuu qaba, laga ce'uu qaba, dagaaguu qaba. Ka amma jenne kana mana barnootaa keessatti fakkeenyaaf yoo afaan federaalaa ta'e seera tumeessi afaan kanaan gargaaramuu qaba. Ka hojii raawwachiisu paarlaamaan jechuu barbaadeeti. Dhaddachi heeraa ittiin gargaaramuu qaba. Walumaa galatti daldalaa fi seedata keessatti business and commerce kana obbo Asnaaqaan booda gadi jabeessa. Walumaa galatti afaan hojiirra oolaa yoo jennu ejensiin afaan kana kiyya jedhee irratti hojjetu ijaarsi institute jiraachutu irra jira ka jedhuuni qophii kiyya goolabaa ammarraa jalqabee obbo Asnaaqaan itti fufa. Na dhageeffachuu keessaniif galata guddaa argadha. Hayyee ulfaa obbo Amaan akka gaariitti nuuf keesse qabxiilee adda addaa. Anillee waan ati keesse kanarraan itti xiqqoo dabaleetan haasa'a. Waan hedduu atuu kaaftee jirta. Egaan imaammata afaanii yookaan immoo afaan biyya tokkoo hanguddatu gaafa imaammatatti godhatanii itti qophaa'anii waan san guddisuuf karoorfatani jechuudha. Mee afaan keenya afaan Oromoo har'a maal keessa jira isa jedhu kana qabxiilee tokko tokkoon xiqqoo haalaallu. Innis afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaati jedhama. Seerri naannoo mootummaa caffee naannoo Oromiyaatillee afaan hojii kan naannoo Oromiyaa afaan Oromooti, kan federaalaa afaan Amaaraati jedhamee kaamee jira. Garuu wanni kun immoo qabatamaadhaan hojiirra jiraayi hojjenne namu arguu danda'a jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojiiti yoo jedhamu waajjirra mootummaa keessatti akkuma reeffatuu kaaftee irranaa caffeerraa jalqabii waajjiraalee bulchiinsaa, waajjiraalee barnootaa, waajjiraalee wal'aansa hakimaa caasaa mootummaa kana guututti fi mana murtii keessatti afaan kun qulqullinaan hojjetuutu irra ture silaa akka seeratitti. Haa ta'u malee
akkuma agarru waajiroota tokko tokko keessatti waajiroota mootummaa keessatti afaan Oromoo inuma hojjeta. Waajiroota tokko tokkotti immoo wadhakkaa hojjeta. Waajiroota tokko tokkotti immoo inuun hojjetu. Waajira mootummaa keessatti akkasittuu inuma hojjeta. Garuu qulqulluu miti akkaataan afaan Oromootti barreeffamu. Mana murtii keessatti haga tokko fooyyee qaba. Manni murtiillee afaan Oromootiin barreessu. Mana adeemsa hojiitillee afaan Oromootiin gaggeessu. Haga tokko yoo waajiraalee mootummaa keessaa laalle manni murtii afaan Oromootitti fayyadama. Yoo karaa biraatiin laalle mana hakimaa hoo dhaqxan afaan Oromootiin hin tajaajilan. Hakimoonni afaan Oromoo beekuun dirqamaa miti. Sanbooda aadumtu takkee namni afaan Oromoo beeku Oromoo yoo afaan Oromootiin dubbate malee walumaa galatti manneen hakimaa sadarkaa buufata fayyaatirraa haga hospitaalatitti kan jiru afaan Amaariffaa harka irra caalaa takkee afaan Oromootiin fayyadamu. Geejjiba yeroo baay'ee kaasaa turre geejjiba hojjennu autobisiin deemuu ta'uu danda'a. Taaksii magaalaawwanii keessaa ta'uu danda'a. Fe'iinsa adda addaa. Asirratti guutumaa guututti afaan Amaaratiin gaggeeffama. Inuuyyuu magaalotuma Oromiyaa ta'anii magaalaa keessi naannoo Oromootuun fakkaatu. Walumaa galatti inuu itti yaadan. Karaa biraatiin manneen daldalaati. Manneen daldalaa yoo jennu bakka adda addaa daldala itti gaggeeffamu keessatti afaan Oromoo hin fayyadaman. Mana bunaa seenaa laalaa, hoteela dhaqaa, suuqii dhaqaa, faayidaa irra hin jiru. Afaan Amaariffaatiin haasa'ama. Takkee namni afaan Oromoo beeku yoo achi keessatti nama tajaajile malee. Karaa biraatiin barnoota akkuma reefu obbo Amaan illee kaasewu barnoonni iddootti afaan Oromoo hanqina qabu keessaa tokko qulqullinni afaanii hin jiru. Kanarratti yeroo adda addaa qubeeyyuu tartiiba jijjiiruudhaaf yaalitu ture. Yeroo ammaa kana asxaa sila mallattoo Oromoo qabu jijjiiranii akka Oromoon fakkaatu biiroon barnoota. Yoo gara manneen barumsatitti deebitanii ilaaltan kitaabonni ijoolleen ittiin barattu kuni akka gaariitti dhiisifamee silaa fooyya'aa deemuu qaba. Afaan Oromoo afaan hojii eega jedhame waggaa 30 dabreera silaa haga amma waggaa 30 kanatti wanni hedduun calalamee qulqullaa'uu kan malee bakkuma gaafa jalqabamee san jira. Bakka baay'eetti manneen barnootaa. Isa keessatti immoo guddinni afaan Oromoo ittiin baratamu irratti dhiibbaa guddaa kan godhe tokko warri uummanni Amaaraa naannoo Oromoo keessa magaalota keessa jiran nu afaan Oromoon barannu jedhanii afaan ofiitiin hayyamsiisanii magaalota akka Adaamaa, Asallaa kanatti afaan Amaariffaatiin afaan Amaaraatiin baratti ijoolleen. Afaan Amaaraatiin barachuun kuni horii guddaa baasanii barsiisota ciccimoo qaxaranii akka manneen afaan Amaaraa kuni manneen afaan Oromoo bira darban manneen barnoota afaan Oromoo bira darban gochuudhaan baajata guddaa itti ramaduudhaan ijoolleen akka afaan Oromoo jibbitee afaan Amaaraatiin barachuutu caala jedhamu fakkeessan. Inni kun yeroo ammaa dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Naannoo Oromoo keessatti afaan Amaaraatiin hojjechuun kun. Dabalataanis immoo afaan Oromoo kun waan irratti sirriitti hin hojjetamneef yoommoo baratte ijoolleen gara manneen hojii federaalaa yoo ol siqan afaan Amaaraatiin waan ta'eef ijoolleen afaan Oromootiin barattee deemtee afaan Amaaraatiin hojii naannoo mootummaa federaalaa biratti waan hin arganneef kunillee dhiibbaa addaa godhan jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojiiti jedhamee hayyamame garuu deemee akka afaan Amaaraa jalaan baane godhame. Kan biraa haalli aadaa fi aartii keessatti afaan Oromoo keessa jiru sirboota keessatti afaan Oromoo aadaan keenya bakka itti calaqqisu keessaa tokko sirboota. Sirboonni qabsoo, sirboonni sochii adda addaa, sirboonni aadaa Oromoo baay'een bahaa jiru. Isa keessatti hanqinni afaanii guddaa jira. Hanqina afaanii yoo jennu qubee barreessurraa, akkaataa jechoota itti fayyadaman irraa, walaloo irraa kaasanii
namni tokko akkuma barbaadetti waan barbaade baasee maxxansuu danda'a afaan oromootiin yoo maallaqa qabaate. Wanni silaa gulaalee, wanni silaa qeeqee kuni akkanaa moti aadaa keenyaa moti jedhu hin jiru. Biyyoota biraatitti, biyyoota guddatanitti, sadarkuma Afrikaatittuu afaanota aartii waan barreeffamus haa ta'u warra qeeqee gulaaluu jira. Manneen maxxansaatis, manneen kitaaba maxxansanis ta'e manneen sirboota viidiyoo adda addaa maxxansan kun gulaaltota adda addaa qaban jechuudha. Kan daangaa kaa'anii wanni tokko maxxanfamu qulqullinni isaa gahaa miti, qulqulleessii fidi nama jedhutu jira jechuudha. Haan afaan Oromoo namni maallaqa qabaannan kitaabas maxxansuu danda'a, sirbas baasuu danda'a, waan barbaade viidiyoo barbaades qopheessuu danda'a. Maallaquma qofa qabaachuudha. Kanarraa kan ka'e qulqullinni isaa baay'ee laafadha. Funduratti egaa haala amma irra jiru haasa'aa jirra jechuudha. Kan biraan miidiyaadha. Miidiyaanis akkasuma yeroo ammaa kana namni miidiyaadhaanis leenjiin fudhatu jechoota fayyadamuu barreeffama dubbachuuf dubbisuu irratti illee wanni silaa akka ogummaa miidiyaatitti qulqullaa'ee afaan kun akka guddatu itti yaadamee godhamu hin jiru. Kanarraa kan ka'e akkeessuu afaan biraatitu mul'ata. Keessattuu afaan Amaaratirraa akkeessuu. Gara biraatiin hoo ilaalle immoo amantiidha. Amantiin hawaasa tokko keessatti iddoo guddaa qaba. Afaan tokko irratti illee dhiibbaa guddaa qaba. Afaan Oromoo bakki itti laafe keessaa tokko amantiidha. Dhaabbilee amantiiti. Dhaabbileen amantii keessattuu karaa amantii kiristaana ortodoksiitiin afaan Oromoo waggaa dheeraadhaaf akka afaan hamaatitti ilaalamee abaaramaa ture. Kanaafuu afaan Amaaratiin qofa akka amantiin sun gaggeeffamu kadhannaan barnoonni gaggeeffamu godhamaa ture. Bara as dhiyoo as yaaliin afaan Oromoo xiqqoo jalqabamtee isiin illee baay'ee achi siqne kuni xiyyeeffannaa guddaa iddootti godhamu jechuudha. Afaan amantii akka ortodoksii qofa akka fakkeenyaa kaafnu malee amantii Islaamaa, Protestaantii amantiin kun martuu afaan Oromootiin naannoo Oromootirratti afaan Oromootiin wanni inni amantii ofii gaggeeffachuu hin dandeenyeef hin jiru. Hanqinootatu jira gama saniin yaaliin godhames jiraatus. Egaan afaan keenya guddisuudhaaf yeroo ammaa kana hanqinni jiru guddaan tokko afaan keenya kana guddisuudhaaf wanni hojjetamu baay'een jiru. Akka mootummaatitti itti saganteeffatee qaamni afaan kanan guddisa jedhee karooratti baafatee hojjetu hin jiru jechuudha. Akka reefu obbo Amaan kaa'e kanatti karoora imaammatatti baafatanii afaan kunaa guddatu jedhee hojjetu hin jiru. Kanatu nu yaaddessa gaa ammari annuufillee kanaaf. Wanni nu irratti xiyyeeffachuu qabnu hoo maal inni kan jedhuufi akkuma reeftu tuquu yaallettu afaan Oromoo guututti Oromiyaa keessatti guututti akka faayidaarra oolu gochuudha. Dhiibbaa gochuudha Oromoon kan qabu. Waan iddoowwan amma reefu kaafne sanitti jechuudha. Oromiyaan imaammata afaanii kan ofii qabaachuu qaba. Sambooda afaan Oromoo akka sagantaatitti guutuu waajiraalee mootummaa keessatti hojiirra akka oolu gochuun barbaachisaadha. Isa keessatti gara barnootatiin irratti karoorfamee bakki itti afaan keenya guddatu, bakki afaan keenyatti qulqullaa'u tokko keessaa gama barnootatiin sirriitti ilaalamee barnoonni kennamu kun kan afaan keenya guddisu, kan aadaa keenya guddisu, kan gadaa aadaa Oromoo keessatti iddoo kennuuf yoo ta'e guddata jechuudha. Kan biraa waajiraaleen mootummaa qofa osoo hin taane waajiraaleen dhuunfatis kan naannoo Oromoo keessatti hojjetan akka ulaagatitti kaa'amee naannoon keenya afaan of danda'e qaba. Afaan Oromootiin hojjettan kan jedhu seeruma bahee jiru, seeruma caffettu har'umallee bahee jiru san hojiirra oolchuu akka ulaagatitti. Hojjetaan hojjetus afaan Oromootiin qaxaramee hojjechuu qaba. Yoos ijoollee teenyaafis hojiin hin ba'a jechuudha. Amma wanni ta'aa jiru waajiraaleen dhuunfaa, hojii dhuunfaa, dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa lafa fudhatanii qabeenya Oromoo fudhatanii naannoo biraatii fidanii irratti hojjisiisu. Afaan ulaagaa miti jechuudha.
ijoolleen dargaggoonni Oromoo qeerroon hojii dhabee odoo jiru naannoo biraatii dhufee namni hojjeta jechuudha. Kan biraa tokko aadaa keenya keessattuu sirna gadaa deebisuun madda guddina afaan keenyaa ta'a. Jechoota babbareedoo jechoota aadaa keenyaa kan bara duriitirraa qabee Oromoon fayyadamaa ture jechoota sirna gadaa keessa jiran gaafa hojiirra oolchinu hanqinoota jiran nu guuta jechuudha, nu cufa jechuudha. Ogbarruu keenya aartii sirboota akkuma reef jenne abbaatti godhanii kan gulaalu kan barreeffamoota kitaabota maxxanfamanis ta'e gama aartiitiin sirbootas ta'e waan maxxanfaman diraamas ta'e kun martuu qaamni to'atee qulqullina isaa eegu jiraachuu danda'uu qaba. Yoo kun hin ta'in afaan keenyan guddatu kun dirqama ta'uu qaba. Manneen amantii akkuma reef kaafneyyuu manneen amantii keessatti hayyama argatee manni amantii tokko Oromiyaa keessatti hojii isaa gaggeessuuf hawaasa tajaajiluudhaaf afaan Oromootiin waan hin gooneef hin jiru. Eega afaan amantiin tokko afaan Oromootiin gaafa kitaabban amantii afaan Oromootitti qulqullinaan hiikamanii hojiirra oolan afaan keenya guddachuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu amantiileen haguuggaa aadaa Oromaa nutti fe'u ta'uun qabu. Afaan keenya iddootti guddatu, afaan keenyan iddoo uummanni keenya tajaajila argatu ta'uu danda'u qaba. Innuu mala ittiin afaan keenya guddatu keessaa tokko. Kan biraa yeroo baay'ee waa'ee daldalaatii fi geejjibaa kanaan wal qabatee kana durallee ka'ee jira. Oromoon har'a ka'ee wanni godhuu danda'u jira har'uma kana. Mootummaan kana akka isaa murteessu eeguun isan barbaachisu Oromoon. Ani taaksis ta'e awutoobisii magaalaa keessas deemu ta'e baadiyyaa deemu afaan kootiin oona yaame malee afaan kootiin oona tajaajila malee yaabbadhu Oromoon gaafa jedhe odoon jaalatin afaan Oromootitti tajaajila daldalaa san jijjiira jechuudha geejjiba. Yoon suuqii dhaqe, yoon hoteela dhaqe, mana nyaataa meeshaa bittaa hon dhaqe namni tokko yoo afaan Oromootiin na tajaajila malee hin bitadhu sitti sin gurguru gaafa jettuun ulaagaa keessa jechuudha. Kana ummanni guutuun yeroo tokko jalqabuun isan barbaachisu. Sochii kana jalqabuudhaaf namni muraasni yoo jalqabe gaadha. San booda daddarbaa deema. Yeroo namni 4-5 dargaggeessi 4-5 walii galee ani afaan Oromootiin malee hin bitu tajaajilas afaan Oromootiin annaa kennirraa malee hin bitu gaafa jedhee jalqabu wal bira walitti darbaa deema jechuudha. Magaalaa tokko keessatti namni muraasni hojii kana yoo jalqabe kun sanyii biraa jibbuus moti. Yeroo baay'ee daddafaniitti sanyii jibbaan walitti qabsiisanii akka waan namni sanyii saba biraa jibbee fakkeessuudhaaf yaalan. Sun dogongora. Afaan keenya guddisuudhaaf qe'ee ormaan dhaqne qe'ee keenya keessatti afaan keenya nutti gurguraa afaan keenya nurraa bitaa yoo jettan mirga keessan fayyadamtan malee yookaan Oromoon mirga isaa fayyadame malee mirga nama biraan dhiibne. Eenyumtuu Gondariif Gojjam deemee afaan Oromootiin tajaajilaa hin jenne yookaan Maqalee bu'ee afaan Oromootiin tajaajilaa hin jenne. Kanaaf biyya ofiit irratti Oromoon kana gaafachuu jalqabuu qaba. Kanarratti sirriitti irratti hojjechuu qabanii mariin hin barbaachisa jechuudha. Bittaaf gurgurri iddootti afaan keenya itti guddatu keessaa manneen nyaataa suuqii kunitti afaan Oromootiin gaafadhu yoo afaan Oromootiin sii deebisuu dide irraan bitin. Kun afaan kee guddisuuf malee sanyii jibba yookaan fanfansa miti. Kuni sabni biraa dhufee afaan isaa sitti fe'aa jira. Meeshaa qofa sitti gurgurre. Afaan isaatillee sitti gurgura jechuudha. Sirratti fe'aa jira jechuudha. Fe'aa san immoo ofirraa buusu suma abbaatti fe'ame kana. Kan biraa tokko instituutii reefu obbo Amaan illee kaasee jira. Instituushinii afaanii dhaabuun hedduu barbaachisaadha. Isatuuyyuu itti gaafatama fudhatee afaan kana qoratee akka guddatu hayyootatti qaxaree to'ata jechuudha. Afaan kan hojiirra ooluu isaa to'atu instituutiin jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf gabatee beeksisaa, manneen waajiraa, manneen daldalaa, hoteelotaa kana han to'atu instituutiin mataa isaa danda'e jiraachuu danda'u qaba. Har'a akkuma argitan
manneen daldalaatii fi beeksisni adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti Amaariffaan maxxanfama baay'een. Kana mootummaan akka poolisiititti yeroo tokko dhoowwuun jalqabamee ture garuu baay'ee hin deemamne dhoowwuu danda'uu qaba. Afaan ofii yoo abbaan kabachiise qofa kabajama jechuudha. Karaa biraatiin Oromoon biyya isaa keessatti afaan isaatiin fayyadamuun dirqama gaafa godhu gar tokkoon seeratti fayyadame karaa biraatiin immoo humnaaf diinagdee qabuun paawar yookaan immoo humna inni qabu bituun humna mataan isaa gurguruunis humna kanatti fayyadamee afaan isaa hojiirra oolchuu qaba jechuudha. Kan biraa afaan Amaaraa waggaa dheeraadhaaf waggaa 150 darbe kanaaf gaaddidduu ta'ee ture afaan Oromoo irratti. Kana jechuunis afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaa laallamee dhiibbaa guddaan godhamee afaan Amaaraa qofti afaan seeraa, afaan hayyuu, afaan beekaa, afaan hojii fakkeessanii lallabaa ba'an. Kanaaf naannoo Oromoo keessatti har'allee taanan gaaddiddummaan afaan Amaaraa kun irraa hin buune. Kana buusuudhaaf guututti ijoolleen Oromoo manneen barnootaatti akkuma reefu obbo Amaanuu jedhee afaan Oromootiif afaan Ingilizii barachuu qabdi ijoolleen. Afaan Amaaraa yoo barachuun illee barbaachise gara high school yookaan sadarkaa lammataa booda malee ijoollummaadhaan gaafa baratan gaaddiddummaan afaan irratti inni godhaa ture suni saayikolojiin dhiibban bulchiinsaa bara dheeraadhaaf kara manneen amantiittinis godhatamaa ture kun irraan bu'u jechuudha. Kanaaf ijoolleen kan bilisoomtu sammuun ishii kan bilisoomu fe'aa san gaafa ofirraa buufte. Walumaa galatti yaada kiyya cuunfuudhaa fi maalan jedhee cuunfaa Oromoon har'a afaan isaa akka fakkeenyatitti naannoo Oromiyaatitti afaan hojiiti haa jedhamu malee sirnaan gadi qabee namni isa to'atee hojiirra oolchin jiru qorannaa isa barbaachisaa. Iddoon nu jalqabuu dandeenyu immoo iddoo bittaaf gurguraa tajaajila afaan kiyyaan malee hin tajaajilamu kan jedhu gaafachuu gaafa jalqabu kan federaalatis ta'e kan iddoo biraa sirraa fi deema jechuudha. Dura naannoo ofii humna ofii fayyadamee naannoo ofiitti afaan ofii guddisuun murteessaadhaan jedha. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Yaada obbo Asnaaqaa fi obbo Amaanis bareedaa nu dhiyeessitanii daqiiqaa hamma tokko ni qabna. Marii fi mana bannagaa. Namni yaada irratti kannatu waa hedduu dhiyeessanii waan ideoloojii, poolisii, pilaaniing sallaachisee immoo waan amma hojjetamaa jiru akkaataa amma biyya keessatti deemaa jiru irraa yaada Asnaaqaan irratti nu tarrise. Amma yaada qabnu irratti hakkannachuun teenya. Maayikii babbanadhaa namni yaada kan nu barbaadde. Okay. Waan bareeda nu dhiyeessanii obbo Amaanii fi obbo Asnaaqaan fayyadaan jedhanii tartiibaan maalirraa jalqabuu qabnaa kan jiru hunda caalaa Oromoon mirga ofii hubatee mirga fi kana alagaadhaan akkan sarbamne tiifatee hojiirra akka oolfatu gulantaa hundatti jalqabni duraa jalqabuma akka sabaatti jalqabu ta'a. Haa ta'u immoo san karaarra buusuudhaafis ejensii qabaachuu jechuun waan bu'uuraati. Ejensiin dhimma kana qoratee yoo akkanarra deemne irra wayya kan jiru afaan keenya faagarraa bahee jira, hadiidarraa bahee jira, sarararraa bahee jira. Akkaataa ittiin hojjetamaa jiru obbo Asnaaqaanis obbo Amaanis hedduu nu ibsanii jiran akka fakkeenyaatti. Haa ta'u immoo waan baay'een irratti hojjetamuu qabu.
Kanaafuu caayaa tokko qabaachuun eejensii tokko qabaachuun kana hundaafuu bu'aa guddaa qaba. Afaan keenya waan ta'eef Oromoon moggaarraa moggatti afaan tokkoon dubbatee afaan tokkoon walii galee afaan tokkoon bobba'ee karoora tokkoon bobba'ee karooras heeras beeku. Fakkeenyaaf wanni hiikaan ittiin kennamin tokko afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaati kan jedhu maal jechuudha. Hiikaan heeraa itti kennamuu qaba. Sadarkuma waajjiraatti ittiin hojjetammoo moo Oromiyaa mara keessatti. Yoo anaati akka hubannoo kiyyaatti afaan hojii Oromiyaati gujennu afaan Oromiyaati jechuudha. Oromoofis warra Oromoon tahiniifis afaan hojii afaan Oromooti jechuudha. Kana jechuun afaan biraa jibbuumi. Akka Oromoon afaan biraa hin barannees gochuumi. Fedhiidhaan lal dirqama ta'uu qabu fedhiidhaan afaan fedhan barachuu ni danda'an. Haa ta'u immoo sabni sabboonummaa qabaatee eenyummaa fiitiif qabsoo gochaa ba'e jalqabni duraa akka alagaan mirga isaa kanatti suuf osoo hin ta'in akka inni tiikfatee harkaan gayatee qabatee ittiin tarkaanfatu gochuudha. Ani yaada hammanumaan qabaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jira. Fayyaada Dr. Yaada dabalata bareedaadha. Itti hafuuf nu ga'a yeroo qabnutti. Ayyee waa jedhu. Itti fufi yoo kabbalu. Egaa ammaan dura amaanis asnaaqaanis nu dhiyeessanii turani waan kana. Ammas caalaatti gadi fageenyaan nu dhiyaachuun isaa baay'ee gaariidha. Galatoomanii keessattuu yaada isaan lamaan nu dhiyeessan keessaa immoo mana barnootaa keessatti afaan keenya maal akka godhamaa maal akka hojjetamaa jiru ture yookiin amma jiru seenaan akka gaariitti gadi fageenyaan nu dhiyeessitee turte. Egaa waan kana afaan kun akkamitti akka iddoo kana ga'e hin beekna. Mootummaan kamiyyuu mootummaan biyyattii takka jaalatee afaan akka guddatu yookiin xiqqoolle akka fooyya'u gochaa hin turre ummatichumatu dhiibbaa ummataatiin iddoo kana ga'e. Ammas akkuma isaan qabxiilee lafa kaa'an kanatti isaan kana keessa kamiin cimsannaa kamiin qabannee kamiin tartiiba isaa itti kennine kanatti aansinee kana goona kan jedhutti adeemuudhaan tattaaffii akkuma kanaan dura godhamaa turetti itti fufuudha. Kana gochuuf immoo humni barbaachisaa waan baay'ee barbaachisaa tartiibaan keenye isa hojiidhaan mul'isuuf immoo maal nu barbaachisa isa jedhutti adeemuudha. Haaluma gaarii keessa jirra amma onaatti tattaaffii godhamaa jiru namatti tola jechuudha. Galatoomaa. Fayyaada obbo Olumaa waan kanaan dura dhiyaate sanii waliin qabsiisuun gaariidhaan tutturre gaafa amma seenaan kan dhiyeessanii akkasuma Dr. Halimaalleen waan baay'ee irratti waan jabaarran dabaltee turte ni jira saniis tarii isa kana lameen wal qabsiifanna. Yaadni biraa seenuu itti fufi seena. Baay'ee ulfaadhaadha. Warri nuuf dhiyeessitan akka gaariitti nuuf dhiyeessitanii akka nani argetti wanti jarri lachuu nuuf dhiyeessan cuunfaa wanta gaariidhaatti hojjetaa turre fakkaata baay'ee gaariidha. Maaliin jechuu barbaada yaada guddaa hin qabu maaliif wantuma irratti haasa'aa turreetu haala gaariin qindaa'ee dhiyaate. Maal jechuun barbaada rakkoo kana furuudhaaf kan akka kiyyatti afaan Oromoo irra wanta gahus wanta barbaachisu mara wanta asitti ka'an kanneen hunda argachuudhaaf dursa maaltu ta'uu qaba kan hin jedhu
institutionii jedhu sana ijaarrachuudha. Qaama dhimmi afaan Oromoo na ilaallata. Anatu dhukkubsataaf afaan Oromootii fi gaafa qubeensaa dogoggoru, gaafa jallifamee yookaan immoo gaafa maal godhanii gaafa tuffatamu, gaafa gadi qabamu, anatu dhukkubsataa fi anatu qaqqabuu fi qaba. Anatu barruudhaan weekly torbaniin ji'aan barruun afaan Oromootiin duratti daa'ima taanee barruu gadaa jedhu nan yaadadha. Suuraa Jeneraal Taaddasaa Birruu ofirraa qaba. Kan biraa yoon dagachuu baadhe barruulee lamaan tokko buleetiin jechuudha. Jira ture gaazexaa Bariisaa akkasii ilaalaa ture. Amma wanta akkasii afaan Oromootiin uummatatu dagate ta'ee qaama isa qopheessuutiin jiru ta'ee seeraan ala godhame ta'ee naan galu wantoota sana kan godhu nama anatu isaaf barbaachisa jedhu qaama sanatu ijaaramuu qaban jedha. The first step maalinni afaan Oromoo jibbameetii miti barsiisonni akkanatti harka sassaabbataati barattoonni afaan hin dhageenye gaafa barsiisaan afaan Oromoo daree seenu karra irratti gadi wal bira darbu. Barsiisaan hin gala barataan ni kaan hin baha. Eessa dhadhataa'ii baradhu jedhanii wal lolaati. Gaafa ittiin fayyadamuu dhaqanii itti fayyadama isaa dhaban gaafa laalanii wanta dogoggore argan baay'een keenya nama nu dhaga'u hin qabnu jennee callifnaaf malee namni dhukkubsatuuf dhabameeti natti fakkaatuuti. Maaltu ta'uu qaba? Jalqaba irratti qaama institutionii dhimmi afaan Oromoo na laallata jedhu biyya keessattis biyya alaattis University keessatti barnoota keessatti manneen barnoota oolmaa daa'immanii yookaan maal jennee dabballee jenne keessatti wal qabatee sadarkaadhaan dakaa haga olitti yookiin olii haga gadiitti diriirfatee walii wajjin hojjetee dhimmi kun na laallata jedhu dursa sana ijaarrachuu qabna qabaachuu qabna. Gaafa sun jiraate wanta afaan Oromoo laallatu, wanti saba Oromoo laallatu, wanti hunda isaatu laallatu hiika argata. Amma maaltu ta'e eentu nuuf dhimmamame afaan Oromoo akka sirratuuf dhimmi Oromoo akka xiyyeeffannoo argatuuf afaan Oromoo bakkee hojii qofa odoo hin taane biyya keessatti afaan hojii akka ta'uuf eentu hojiirra oolcha. Fakkeenyaaf amma akka waan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'e odeeffamee ture waggaa tokko dura natti fakkaata. Garuu hojiitti hiikamuudhaaf waggaa 15 fudhataa jedhani. Maaliif? Amma kuni hojiitti hiikamuunsaa dadhabamee odoo hin taane hin barbaadamu waan ta'eef. Kuni maaliif ta'e? Sadarkaa federaalaatti eentu bakkee murteen itti kennamurra jira. Eentu hojiitti hiikaa. Eentu akka inni hojiitti hiikamu fedhii qaba kan jedhudha. Anamma fakkeenyaaf fedhiin qaba garuu aangoo sanaan qabu. Gadi diriirsuuf aangoo sanaan qabu. Inni aangoo qabu fedhii isaa qaba hin beeku. Odoo qabaatee silaa yoona hojiirra oola ture. Kanaafuu dursa maaltu ta'uu qabaa? Qaama seerawaa dhimmi keenya, dhimmi afaan Oromoo, dhimmi Oromoo isa ilaallatu osoo ijaaramee lafa qabatee waa hunduu hiika argata jedhee nama naani. Kanuma irratti xiyyeeffachuu barbaada. Isa rakkoodha yoo tarreessina ta'e tarreessinee hin fidnu. Fakkeenyaaf waggaa 6 dura natti fakkaata magaalaa Adaamaatti manneen daldalaa qubee afaan Oromoo barjaa isaanii irratti seeraan akka barreessaniif ijoolleen namti afaan Oromootiin eebbifamanii ba'an digirii isaa ittiin qaban gurmaa'aniiti dhaqanii barjaa isaanii qalama diimaadhaan irraa haqaa akka deemanii sirreessifatan akshin jalqabnaan seeraan dhoowwaman. Seeraan akka dhaaban dhoowwaman ijoolleen gurmoofte sunniin tokko lama jedhee namooti nan beeku jechuudha. Kanaafuu jarri sun egaa dhoowwaman ani maaliin yaada
warri kana raawwachiisan fedhii isaan qabanii beekaatuma dogoggoraa jira jechuudha. Barbaadameetudha jechuudha. Barbaadameet akkasitti akka barraa'u godhame malee wallaalaniitii miti. Fakkeenyaaf amma tola nuu barreesse odoo jedhanii nan barreessa. Garuu hin barbaadamu hin barbaadamu. Odoo barbaadamee dogoggora keessan sirreeffadhaa jedhamanii ijoolleen irra deemtee gaafa konsaltasiin goonaa isiniif barreessina jedhanii hojii jalqaban immediately akka dhaabanidha. Ajajatutti darbee dhaabbate. Kanaaf nuti kan dhabne qaama fedhii isaa qabuu fi hojiitti hiikmaa isaatiif maal jechuun barbaade akka wanti kun milkaa'u akka afaan Oromoo dagaagu akka uummanni Oromoo afaan isaatti sirnaan bakka hundatti tajaajilamu qaamni fedhu hin jiru. Magaalaa keessa kan jiru Oromiyaa keessallee haa ta'u bakkee guddaa kan jiru Oromoodhaa miti. Oromoon inni jiru immoo hin sodaata. Hin sodaata Oromoon. Mudannoo na mudate isinitti himuudhaaf bara yuunivarsiitii jirru hin hidhamne bara ijoolleen Finfinneetti yuunivarsiitii Finfinneetti 300 hiikkatan. 300 hidhaman hiriira baanii. Ijoolleen kuni barnoota isaanii barataa dhimmi isaanii ilaalamee fi yoo yakkamoo ta'an haa hidhamanii jechuu hiriira baanee jennaan. Addis Ababa Oromiyaa waannaa katamaa naat ka jedhu harkaan barreessanii dhaadannoo keenyatti dabalanii hidhamne. Achi torban 3 mana hidhaa turre booddee ጉዳያቸው የፌደራል ስለሆነ ወደ ቃሊቲ እንዲላኩ jedhamee ajajni darbe. University President University Kenya lakki ani ijoollee 10 kana haari'adhe mooraa kana itti fufiinsaanii galma jeequmsaan taasisuu jedhee dide. Maaliif dide? Namni sun Oromoo miti waan ta'eef. Osoo Oromoo ta'ee waggaa 7 hidhamnee baana ture. Galata Dr. Damxoo Waldamaariyaam jenna. Sabaan Oromoon turre konfidansiidhaan ani ijoolletti kana haari'adhe mooraa kana itti fufiinsaanii giddugala jeequmsaan taasisuu jedhee mootummaa harkatti dideeti. Inni biyyaa bahee nuti mana hidhaatii baanee hagaarraa hojiirra jirra. Tokkicha kan galmee duraa qabu nu bira hambisaniiti waggaa 6 hidhamee bahe. Kana jechuun maalinni nama Oromoo mata'ee lakki jedhee dhimma Oromoo adda dureen dhaabbatee hojiitti hiikuudhaaf yookaan dhiibbaa isarra ga'u irraa dhoowwutu hin jiru. Maaliif hin sodaata? Jireenya isaatiif sodaata, biddeena isaatiif sodaata. Kanaaf qaamni ana jedhee dhimma Oromootiif quuqamee hojiitti hiiku yoo ijaarame waa hunduu hin furama jedhee nama naan. Ulfaadha. Yaada analysis gaarii nuu kennite seenaanii maaliif akka wanni kun ta'aa jiru nuti asimma akkas ta'uu qabanii akkas godhuu qaban jennee yaamuun nuuf laafaadha as teenyee. Garuu asumatti akkama reefosnaa qalleen kaase keessaa fi alatti kan nuti adda fuuni. Waan keessa jiru akkuma seenaan ibsite kana itti dhiifne anuma kanatti argatanii amma nuti qaama kana ijaarra jennee tattaafanne nama meeqa qunnamnee nama meeqaatu nu jala dida. Walgahii tanallee oguunuuf nu meeqa telefoonaan wal yaadachiisaa wanni goona. Nama waa xiqqoo beektu dura ifumarraa ka'uu qabna natti fakkaata. Namni biraa yaada irratti hidhatu yoo jiraanne yeroon teenyaas gabaabbatte kan duraati waanuma jedhame irratti amma waa'ee afaanii kana waan kaafatan heeruma biyyaa san irratti afaan Oromoo taakanyuu san heeruma san hojiirra oolchuu waan jiru irratti xiyyeeffatanii afaan Oromiyaa keessatti afaan Oromoo ta'a jechuun maal jechuudha? Biizinasni magaalaa Oromiyaa keessa jiru afaan Oromootiin haa dalagu jechuudha. Heeruma san hiikanii odoo waan biraatti hin daballe jechuudha. Wanni amma seenaan kaafte tokko waan amma waa'ee maxxansaati publications. Gaazexuma tokko joornaala tokko biyya keessatti bahee
akka deemu dhugaadha irraan bitan ta'a ittiin gurguramu ta'a. Garuu namni ala jiru kun bayyata baafnee fi fakkeenyaaf waan ittiin maxxansan ijoollonni waan sanarra dalagu waan ittiin jiraatan horii gabaabaadha beektu. Sana goonee fi akka jabaatu yoo goone fakkeenyaaf gaazexaan akkasitti akka naanna'u yoo goone. Amma afaan kiyyaa yoo dalayne isinirraan bituu wanni hayyuu sanillee waan amma seenaan jette kana yoo yaadattan namoota akkas juusan jala bu'anii waa godhuu danda'an. Hayyee namni qabaataan tokko dhaqee biizinasa isaa banee achitti wanni hundinuu afaan Oromootiin ijee kaayee yoonna godhe. Yoonii fi dhaadheessee yoonna godhe. Amma waa'ee artiitis haaftanii CD amma kan asnaaqaan kaasee katabbii jajallachuu qofaa miti. Amma booda tana yoo argatanii muuziqaa Itoophiyaa jeete Oromoo achi booda. Afaan Oromoo iyyuu beektaa. Wanni Itoophiyaa jeete achi booda Oromoo jedha. Maaliif Itoophiyaan san dura dhufte? Magaalaadha siin jedhan. Magaalaa miti. Wannuma dhorkuun waan lafa kaayame sanii jira jechuudha. Kanaaf waa'een afaan dabalataa afaan maalii godhuu sani hundeen isaa afaan Oromoo afaan federaalaa taasisuudha. Yoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee fudhatame afaan Amaaraa dabalachuu afaan dabalachuu inni barbaachisoo hin jirtu. Akkuma asnaaqaan illee kaase afaan dabalataa afaan Ingilizii ta'uu qaba. Yookiin afaanota addunyaa keessa afaan barnoota ammallee afaan Ingiliziiti. Afaan Amaaraa barnoota sanii hin dandeenye. Gaafa duraa san beektu gaafa Haayila Sillaasee biyyoonni odoo afaan Amaaraa jiruuti afaan Ingilizii dabalataan baratama. Maaliif itti haajatamoo waan ta'eef. Kanaaf kan duraa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu kana bada afaan dabalataa afaan Ingilizii akka ta'u afaan immoo aluma kanaan waan ni goona jennu kana ala kanarratti xiyyeeffannee waan alatti godhuu dandeenyu irratti yoo xiyyeeffannee irraa bu'aa qabaa kayyuu qaba. Kanumaan gaa yoonii fi wanni xumuraa namni yaada xumuraa qaba. Tamam beektu dhiibbaan afaan Oromoo irra jiru mataa biyyattii saniin deemu harka jira. Biyya keessatti waan akkanaatiitu hojjetamaa, waan akkanaatiitu hundeeffamaa, bifa sabni Oromoo jaalatuun gaggeeffamaa jennee abdachuun nama dhiba. Jibbiinsi hooggansa biyyattii san harkaa qabu harka jira. Kanaafuu akkuma atuu jettetti ala kanatti fuulleeffannee ani fuulleeffachuun irra jaaladha xiyyeeffachuurraa xiyyi diinummaadha mul'isaa, ajjechaadha mul'isaa, fuulleeffachuun immoo focus godhuudha bifa saniiniin hubadha. Ala kanarratti fuulleeffannee humna qabnu gamteeffannee bobbaa hamma dandeenyu takka yoo goone firii buufnaan jaa yaada kiyya kana yoo naa deeggartan hedduun isin jaaladha. Yoo na harka ciccirtanii sumaatiin. Yaada yoo dubbatamee gajjabeessitee barre annidha. Waanuma ibnu hundirratti mataa waliin ulle. Ni deeggarra. Deeggaramaadha. Waan dandeenyu goona.